Amaanaa keessaan maallaqa isinatti ergitan hanga ammaatti qarshii 70,000 gahee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi kiyya na baraarte haala hamaa keessa ture. Na baraarte na dhaqqabdeerta. Ammallee itti naafufi. Dubbiin cimtuudha. Narraan callisin birriin tun nan baastu. Rabbi keessanii jedhaa waa itti naafunaana ammallee. Sagalee kana ummataan naa gahe obsa. Wallahi arra haalli as jiru haala baay'ee kabbaatii fi garaa nama nyaatudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Obsa Teknoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Ani nagaa alhamdulillah. Daawwattoota keenya kabajamoo eegaa amaanaa keessaan maallaqa isinatti ergitan hanga ammaatti qarshii 70,000 gahee jira. Maallaqa sangaa shiftoonni Liibiyaa jiran kan mucaa harkaa qaban natti bilbilanii maallaqa san nuu galchii naan ja'anii waan isin ajaa'ibu jarri gartee shiftoonni Liibiyaa kan ijoollee keenya gartee achitti cafaqaa tumaa qaamni isaanii mammadeessaa dhiiga tufsiisaa maallaqa ergisiisan san nama asii qaban waan isin ajaa'ibu. Kunoo wanni isaan natti ergatan akkaawuntii Nigdi Baankii natti ergitan akkaawuntii Nigdi Baankii isaanii asirratti sheer isinii godha. Maaliif sheer isinii godha? Akka gartee akkaawuntii isaanii kana gama mootummaan illee haa ta'u namni akkaawuntii jaraa kana hordofee eenyu akka ta'e namni as jiru kun kanallee sirriitti akka adda baafataniif jechuudha. Garuu wanni isin hubattan akkaawuntii isaanii kana maallaqa irratti galchaa mitini. Akkaawuntii jaraatu na ajaa'ibe akkamitti jarri gartee jarri nama nyaataan shiftaan Liibiyaa keessa taa'ee akkamitti akkaawuntii asii qabaadha. Wanni inni gartee na ajaa'ibe kun akkaawuntii isaanii isiniin agarsiisa. Hattoota shiftaa kana warri gartee mootummaa keessaa nama qabdan warri waa gochuu dandeessan tokko godhuu qabdan kana irratti illee akkasii ani gaa dirqama natti ta'ee jira. Yoo maallaqa kana hin galchine mucaa keenya kaachi jiru Abdul Karim hin dhiisan ni ajjeesa waan ta'eef maallaqa qarshii 70,000 akkaawuntii isaanii irratti kan Itoophiyaa Nigdi Baankii qabu waan ta'eef galchuuf hin deema. Turtiin keessan ammallee nu waliin haa ta'u. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota buleewwan keenya kanneen gartee social media nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti watacaawanu alal birri wattaqwaa karaa khayrii irratti wal gargaaraa nuun jedha. Akkasumas anii fi obsaan itti gaafatamummaa fudhannee gurbaa kana ni gargaarra jennee fedhii lubbuu keenyaatiin kaanee jirra. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahlihaa. Amaanaa gartee wa'adii yeroo baay'ilama nama seentan baay'ilama sana guutaa jedhee ammaan tana kunoo Itoophiyaa Nigdi Baankii fuulduratti dhaabbannee isinii waraabne amaanaan keessan har'a isiniif gaha ulfaadhaa galatoomaa jazaakumullahu khayran. Obboleeyyan kiyya amaanaa isinatti ergitan bakkaan isiniif gaheetiin jira. Obboleessa keenya Abdul Karim kan shiftaa Liibiyaa harka jiru maallaqa gartee shiftoonni akkaawuntii ergijaaniiti akkaawuntii isaanii irratti erganii kunoonis akkaawuntii isaan irratti 70,000 guyyaa gartee 26 Juulaayin galchee jira. Har'allee akkuma argaa jirtan birrii 130 galchee jiraa fi jechuudha. Mee obboleessa keenyalleen kanarratti waan jee qaba sagaleen isaa isin dhageessisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi kiyya na baraarte haala hamaa keessa ture. Na baraarte na dhaqqabdeerta. Ammallee itti naafufi. Dubbiin cimtuudha. Narraan callisin birriin tun nan baastu. Rabbi keessanii jedhaa waa itti naafunaana ammallee. Sagalee kana ummataan naa gahe obsa. Wallahi arra haalli as jiru haala baay'ee kabbaatii fi garaa nama nyaatudha. Itti naa dabali. Itti naa dabala. Itti naa dabala. Kun na qaqqabeera. Kun na qaqqabee naa galmaa'eera. Galatoomi 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 galatoomi. Kan biraa kanaan sin Obsa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bulcha bibi fayyaa keetii waan sin jedhe maallaqati kalee naa ergite san tokko Ammadullaa irraa qolate mee Abdul Jawaad fa'aatti dawwaliiti maallaqa irraa kan akka naa galchu naa godhu obsa daraa kee yoo ollaani sin kan biraa kanaan sin jedhu birriin kun nan baastu waan kana jalqabdanii kadhatti rarraastanii nan dhiisina hadaraa keessan naa dubbadha naasiritti illee naa dubbadhu obsa waan kana narraa fixi akka goote godhi hadaraa kee ijoollee jiran asliifaa waliin illee Abdul Jawaad fa'aa waliin illee mari'adhuuti maallaan har'aallee naa haagalu hadaraa keessan narraa fixa gruppii ijaarametti naa iyyaati narraa fixa obsa bilbilli isaa kana kunu bilbilli liyaasisanii jechuudha
qaalii takka bichaa barbaada jedhee bilbilli kee ammoo wanni na godhe beeytee waraana godhe ammuma asoo irra jirtu akkamitti irraa baate maallaqa isa bira jiru sirratti haa erguu ati ammoo naa akkuma inni sirra galin hadaraa naa galche akkuma kaleessatti na qaqqabe obsaa kiyya naa rakkadhuuti natti hin callisina hadaraa keessan baay'ee deemtee natti hin callisina mucaa ammoo akka hasantu gara isatti erge waan ta'eef hasan akka obsa irratti erge jedhuun amma sanii sagalee. Ish obsaa kiyya hadaraa kiyyatti waan gootu ollaan irraa na jalaan bahime ati ollaan irraa na jalaan bahini mucaa yoo irriibaa ka'e sagaleen kaafii kan gara Iliyaasitti erge sun inni ammoo Iliyaasiin sun sittiin ergaa ati ammoo ittuma san naa erge hadaraa kee kunuu gilbicanii osoo jedhan guyyaa sadii yoo jiraatanis bira naa dabaltee haala qilleensaa jirullee natti himimee maaltu jira waa naa deemaa jiranii naa siqaa jiranii akkuma inni sirratti xaphu godheen naa as erge hadaraa kee baay'ee harka obsaa Iliyaas maallaqa sirratti erge jechaa jirame onlaayinii seeni hadaraa kee onlaayinii seeniti har'anarraan darbin maallaqni sun obsaa kiyya du'aa jira wallaahi du'aa jira birrii 70 ta'een gadda naa ergite narraa qolate har'a ilkaanitti na qabatti onlaayiniitti naa deebi'aa obsaa kiyya naa xumuri naa rakkadhu yaa obboleessaa gara. Obboleen keenya kunoo kana fakkaata har'allee akkuma argaa jirtan birrii 130 akkaawuntii jararratti galcheen jiraa fi Roof Abdul Karim naa bilbilee ture akka gartee birriin isaan bira gahee jirullee natti himee ture jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan amaanaa isin na biraan geessan obboleessa keenya Abdul Karimiif erge kuni akkaawuntii jarri shiftaa Liibiyaa jiru natti kennanii kun akkuma argaa jirtan qarshii 70 galcheen jiraa fi jechuudha. Daawwattoota keenya har'aas qarshii 130 natti erganii 130 natti erganii kunoo kanallee har'a galchee fi jira qarshiin kun ammoo kan gartee warri qaxar jiru walitti qabee biyyatti obboleessa keenya Iliyaas tokkotti erganii Iliyaas sannatti erge anilleen kunoo isaaniif ergeen jira jechuudha warroota shiftaa Liibiyaati kunilleen akkaawuntii isaaniiti kunoo har'a galcheef hin jira jechuudha.